Ayyega, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hundumti keessan jechuudha. Arra kanan argamu godina Jimmaa aanaa Qarsaa magaalaa Sarboo keessatti argama. Guyyo torban darbe keessa obboleessa keenya qaama miidhamaa Nasruu Nuuruu kana magaalaa Jimmaa keessatti argee akka gargaartanuuf viidiyoo garaagaraa waraabessinii gadhiiseen ture jechuudha. Kanaafis inni qaama miidhamaa waan ta'eef Jimmatti deddeebisuunis ulfaataadha. Kanaafuu bakka hojjettoonni mootummaa waajjira dhimma hojjetaaf hojjechiisaa waajjira hawaasummaarraa jaarsolii biyyaa ustaazotaa fi qeerroowwan jiranutti jechuudha. Bakka namoonni qaamonni ganda keessa hojjetanii magaalaa Sarboo keessatti walitti qabamne yeroo ammaa kana qarshii fidee fi dhufeen jira. Qarshii kanaan immoo inni wiilcharii cunqursuu waan hin dandeenyeef motora binnee fi kenninaa fi motora abbaa luka sadii kan qaama miidhamaa jennee yaadnee turre. As dhufee yaada kuna jijjiirsisaniiru. Innis garamitti jijjiirame yaadni koo mucaa kana motorri bitabuun homaa faayidaa hin qabu. Motora sanatti beenzila bituu qaba. Beenzila bituufis baay'ee rakkisaadha. Motora sana nyaatee buluu hin danda'u. Socho'ee ittiin kadhachuufis namni waan maallaqa qabutti fakkaata motoraan yeroo deemu. Kanaafuu wanni nuti gochuu qabnu akkuma isaan asirraa yaada naa laatanii ture durarra maallaqa argame kanatti fuffunaannee daddaballee fi waan inni ittiin daldalee bulu uumuu fi qabna jedhanii yaada naa kaasanii isaan irraallee yaadanii fudhanna jechuudha. Akkuma waliigalaatti har'a qarshii 8,300 kanan fidee dhufe yaada isaan irraa fudhannee waan isaan nuun jedhan waajjira mootummaarraa namoonni argaman jiru, ustaazonni jiru, isaan irraa yaada fudhannee kaanee maallaqa kana lakkoofnee abbaa itti kennamutti kennamee gara fuula duraatti maal uumuu fi qabna obboleessa keenya kanaaf kan jedhu irratti dubbanna. Isin meemee yaada nuu kennaati garamitti akka deemuu dandeenyu akka nuu gootan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bisa jualnya tu bayi kaumsa gara Rabbi irraa jazaar ganna jedhanii gara namummaatiinis nama gargaarra jedhanii yaada kana birrii kana walitti fudhatanii kana gochuun jira baay'ee nutti tolee nu gammachiisa. Akkuma immoo amma asirra yaada irraa ka'ee suuqii manallee kan socho'u waan akka gommaa kan qabu mana suuqii akkasiisanillee ittiin asitti daballee fi jechaadha. Utuma tooran ta'in sana birrii kana qarshii gara kamiinuu ammas gargaarsa asiis boorsiifne yaadni kun badaa nu kafaaseera. Kanarratti hirmaannee daldalan ittiin guyyaa daldalatee halkan illee cufee mana isaa keessa olitee jiru. Utuu goonee fi baay'ee natti tolaa jechuun barbaada. Kanarraan immoo bilettiin dabaltuu waan dabaltuu. Emeesinis itti dabalaati. Kalau kau fasih di kamar midam tu, head tu kan nak kamar midam tu kan orang ide geruda, fitness kita tu de kamar dedas de kerja tu de. Nasru kan habis mencari University Jimma, Hospital Jimma, Walin tahu dan ada yotika de kamar midam tu kan aku dah turba kamu. Mencari keadaan finne kan negesa tu pun Nasru dah be. Akan dibarat tu jabesu bursa daftar wana dedas de kadang geram untuk goda matu rejera. Sekarang keessatti wanti isin qabatanii dhuftan kun kaka'umsi isin qabdan kun waan guddaa ta'e mucaan kun itti hojjechuudha. Erga gara magaalaa kana ganda Tuqura Bulluurraa dhufee maatii keessaa bahee dhufee erga gara magaalaa kana dhufee immoo waa'ee Nasruu kana hin beekna. Qaama hundatu gaddaa fi qaama hundatu kunni waa argateetti tola. Qaama inni itti of qabee wajjiniin karaa kanarratti immoo wantoonni agarsiifaman ammas hojjetee bu'aa qabeessa taasisa jedhu innillee dubbatee irratti waadaa seenee gara gandaatiin anis bira dhaabbannee gandis qabatee bira dhaabbannee waan tokko yoo xiqqaate mucaan kun masgiida fuulduree taa'ee jumaa waan akka kaarsii maal bitame kennamnaan fuulduree sana taa'ee yoo gurgurellee bu'aa qabeessa ta'a jechuudha. Wanti biraa waan guddaa miti suuqii amma 8,300 dhufe yoo suuqii wayi banuu dadhabellee waan tokko waanuma xiqqoo caammaa xara guurraa kaasee namni jijjiirama waan ta'eef wantoota ittiin caammaan xaragamu sana xilattii sanarraa kaafnee guunnee fi ofinnee masgiida fuuldureellee keenya amala isaa sirreeffatee achi taa'ee hojjete mucaan kun qaama
miti kan inni qaama malee sammuu miti kan inni miidhame waan ta'eef namni sammuu qabu immoo qaamni isaa maaluma ta'u namni miilaaf harka hin qabne waan inni hojjetaa addunyaa irratti miidiyaa adda addaatiin argarra waan ta'eef of jijjiiruu danda'a. Namaan gowwoomfama sun yoo birrii xiqqoo si adda qabaate waan tokko taasisee jara sanaas jara qaama guutuu ta'an ashaqsiisee jara wajjin ooluu sana bu'aa si'a galma si'a waan ta'eef sii kana of sirreessee hadhumarraa kaafnee iddeetti caammaa dhala gumoo iddeetti waa kaarsii kana waan arge kana baasee yoo masgiida fuulduree ta'u gurgurate bu'a qabeessa ta'ama waan jedhu sinii wajjin mari'annee waan kana hojiitti galchuu ni qabna ammaa fi gandii abbaa ta'ee qabatu an akka waajjira dhimma hojjetaa hawaasummaatti biran dhaabbadhaa iddoo maalii wajjinis haa ta'u qaama adda addaa wajjinis haa ta'u dubbadhee akka hin argatu hin taasisnaa bakka inni taa'e waa tokko hojjechuudha danda'u. Qophaa'ummaa isaa hammam akkasirraa qabu amma nan beekaa waa'ee isaa birrii natti kennite yoo itti galtellee birrii nu fuune yoo gallallee akka inni itti fuuchuu barbaadu hin beekna waan ta'eef hojiitti jijjiiramuu kun hammam akka isa gammachiisu dhiisu anatu irra beekaa namoota kana beeku waan ta'eef innis waan isatti dhagahamu dubbatee numa hunda gubataa ture isa qofaa miti danuu qabnaa danuu sanaaf gubataa ture maal jaraayyuu dandeenye bira dabarfannee akka jarru waa fayyadaman nu barbaanna waan ta'eef akkamitti akka inni kutataa ta'e akkamitti akka hojiitti galuudhaaf abdiin ni qabu sana gara keessa innis gara isaatiin adeemsisaa fi isaanis irratti dubbatanii ennaa waan tokko biraa kaana isinoo mee maal jettan? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Duraan dursaa wantan jedhu abdii geetachoo an sin beeka nama kana khayrii oolu ta'uu kan kee dhanbaree garuu namuma walaloo qofan si se'aa ture. An waltajjii adda addaa irratti godinatti yeroo baay'ee nan hirmaadha. Waa'ee gadaatiif hirmaataan ture, waa'ee nageenyaatiif waltajjii hedduu irratti hirmaataa ture. Walaloo kan kee irratti si baree qafaa gaarii qabda. Isa kana immoo irra caalaatti immoo waan kana hojjechuudhaaf galata guddaa kanas galateeffadhu ta'a. Jazaa keessa rabbiin si bakkaffaluu jedhu. Akkuma kana siifis bakka gaarii guddina gaarii rabbiin si bakkennu rabbi si bakkalamuun jedha. Kun yaada baay'ee nama gammachiisudha wantooti kaafte kun dadhabaa keenya gargaaruun rabbiin birattis waan jaallatamu mootummaa keenya birattis yeroo ammaa kan jaallatamaa jiru manatti ijaaruun uffatatti bituun nyaata kennuufiin rakkoo jaraa ilaaluun yeroo ammaa kana waan baay'ee mootummaa keenya biraas gadi bu'ee jaallatamaa jiru waan ta'eedhaaf atis khayrii guddaa gara rabbiitiis hojjette gara kanaanis qaama miidhamaa gargaaru jechuun waan guddaadha rabbi sirraa jaallatu. Ummata ati kakaaftee immoo khayrii kana oolaniifis mindaa guddaa rabbi jaraaf kaffalu bakka guddaa rabbi jaraa kaa'u rakkoo addaa rabbi jaratti fidin jecha yaanni kun immoo yaanni gaariin adda akkuma mana keessaa jedhame obboleessa keenyarraayis akkuma ka'e kana waan tokkorra oolchuufii keenya gaariidha qabnee waan kana achiis itti dabalaa fi gamaa gamanaa gara hundaayyuu itti dabalama. Ijoolleen walis hin gowwoomsu namni nama gowwoomsu namni waan adda addaa nama harkaa baasuuf waan jiruudhaaf akkuma obboleettiin kiyya kaaftee wanti kun qabamee wayirra haa ooluu fi bakka tokkorra oolchinaa fi akka gandaattis deeggarree karaa gandaatiinis deeggaruu dandeenya karaa hawaasummaatiinis deeggaruu dandeenya akkaataa mijeessinee fi bakka inni itti socho'u mijeessinee fi atuuyyuu kan hin beekne kan dhalataa asii naannoo qarsaa yookiin sarboo kana kan hin taane ijaan argaadhaaf mucaa kana magaalaa keessatti ijaan argaadhaaf waan argiteedhaaf ta'addee waan ati kana fiddeedhaaf nummoo waan ati fidde kana mijeessinee fi wayirra oolchuufiin keenya nurratti immoo dirqama kan ta'u fudhadha. Hin deeggarraa wayirra oolchinaa fi gara fuulduraatiifis akka itti daddabalaan fi deemamu isii kana immoo qabamee waan gaariirra oolee fi akkuma obboleettiin kiyya kaafte haasiirraa kuufiyyaa mataarraa imaamaarraa waan adda addaa irraa ka'ee fuuldura masjiidaatti bakka ta'etti bakki tokko mijeeffamee fi jennaan hojii gaarii hojjetanii mucaan kun akka inni of danda'aa deemu gochuun nurratti dirqamaa kana harkatti kennuufiirraa faca'uu isaarraa abbaatti tolchinee bakka tokko qabachiifnee fi nus gara kana khayrii oollee fi khayrii itti arganna kan jedhamudha yaanni koo asuma irratti naaffadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi meemee nasu mi'aati immoo maal jetta ijoolleen biyyoota alaarraa baay'een isaanii kan si gargaaraa turanii obboloowwan keenya kan shamarraniif kan dhiiraati jechuudha. Inshaallah yoo rabbi jedhe gara fuula duraatti illee si gargaaruu ni danda'u jechuudha ilaalaa jiru. Meemee maal jetta meemee ati yaada kee maal asirratti?
yaadicha dhiisiiti amma waa'ee kana gara fuula duraatti hojiitti galtee hojii hojjetan jire hojiitti hin galtan jire hojiitti galtee mee ijoollee kanaan maal jette ijoollee warra si gargaaranii ituu maal sii baname suuqii akkamiitu sii baname barbaadameeti suuqii shaqaxaa moo suuqii uffataa moo kamiin si wayyi kan shaqaxaa siif haa banamu inshaallah dhagaa jirtu yoo rabbi jedhee suuqii shaqaxaa hin bannaaf jechuudha maallaqa kana jaarsolii fuulduratti lakkaa'een isaanitti kennaa isaan immoo akkamitti gara hojiitti galchuu akka danda'an irratti bulchaa gandaattiin kennaa akkamitti isaan immoo gara hojiitti galchuu danda'an isa jedhu irratti dubbannee kaane keessu namoonni gurguddoon as jiru du'aa kadhannee adda baane jechuudha maallaqni kun qarshii 8,300 tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 qarshii 8,300 bulchaa gandaatti kenneen jira bulchaan gandaa immoo maallaqa kana isaan waliin ta'ee jechuudha gara fuula duraatti suuqii akkamii akka banuu fi danda'u isaan waliin mari'atanii waan tokko gochuu qabdu jechuudha obboloota koo waan kana gochaa turaniif meemee du'aa hinaa kadhaa fi meemee بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ربي جراكن آمين قدنا ربي جراكن آمين من داء قدنا ربي جراكن غرغاسا غاري نو بدان كنا غرغاسا اوف برات ربي جراكن آمين بكا قد ربي جراكن آمين ركون جررن غي آمين ركون دنيا ركون آخرة جررن غي آمين وان غاري ربي جراكن آمين دنيا رتجرو غاري ربي جراكن آمين حياتان طيبة ربي جراكن آخرات موجنة ولا أنا ربي جراكن ربي سبات جرافكن تمكينة تام ربي جرافكن سبات ربي أكن في بوأجاري ربي جراكن نما أكو مكان دتبا غرغاري مسكين نياتشي يتيم قدمي جزاك ربي برارك ربي جراكن سكني مو كان يادتي تابينا موتا كان كاكاسي في جزاك ربي سياكن أكو مكان هندك يمو أباك أبينيا تاسي نما ميت أما دتبا يتيم غرغار ربي واتايس يا ربي يا الله يا حي يا قيوم ربنا ولينا جراب مشاكل سمو ربي قدس واني نرجع كان كسب بركة ربي كاو أجيز دبلي ربنا فكان نمو نما غرغاري بكتي تلف ربنا واتاجي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل جزاك الله خيرا بارك الله فيكم